Gooftaa Yesuus nurratti ulfaadhu. Waaqayyo Abbaa nurratti ulfaadhu. Fuula qulqulluu nurratti ulfaadhu. Gooftaa keenya nurratti ulfaadhu. Sijjil qoma keenya safaranneerra sitti of qixxeessineerra. Karaa kee irra daddarbineerra. Araarri kee nuuf haa baay'atu. Laphee keenya keessa keenya dammaqsi. Dubbii keetiif nu kakaasi. Ayyaana kee nu baay'isi. Faarfachuun keenya, dubbii kee qayyabachuun keenya, si sodaachuun keenya, siif abboomamuun keenya, akka ibsaatti dhaloota karaarraa kaate gidduutti si ibsuun keenya nuuf haa baay'atu. Abbaa, sa'aatii kana dubbii kee akka dhageenyuuf gurra qalbii keenyaa nuu bani, nu barsiisi. Dikaamen hulluu taa'uqaalle dadhabbii koo hundumaa hin beektaa. Dubbii keetti akka hin daballe, kan irra hin daddarbine, dubbii keef abboomamee sagalee kee akka hin dubbadhuuf anaanis na gargaari. Gooftaa, dhaga'uu duwwaadhaan warra of goyoomsan utuu hin ta'in dubbii kee dhaggeeffannee warra ittiin jiraatan akka taanuufi ayyaana kee nuu baay'isi. Karaa hundumaa geggeessuun kee nu wajjin haa ta'u. Isa jaallattu ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Ergaa Efesoon expository preaching yookiin immoo galaata sibkatii yookiin immoo barsiisa ibsaa isa jennu erga jalqabnee torban baay'ee lakkoofneerraa obboloonni gidduu gidduutti hafaasoftan jiraachuu dandeessu ta'a. Ayyaanni isiniif baay'atu dhaggeeffadhaa, dubbisaa. Dubbii Waaqayyooti waan ta'eef jechuudha. Maannaa jireenya keenyaati waan ta'eef. Naa guyyaa guyyaatti Waaqayyo nuu kenna waan ta'eef dubbii Waaqayyoo jabaadhaan isiniin jechuun barbaada. Egaa duuba kaasee irra isinii deebi'uu hin danda'u. Boqonnaa lama erga jalqabne iyyuu yeroo baay'ee lakkoofneerra waan ta'eef lakkoofsa 11 kaasee kan jiruun kallattiimaan jalqabaa kutaa kana iddoo tokkotti isinii dhiyeessuudhaaf baay'ee yaale garuu hin bal'atin harkatti. Kanaaf iddoo tokkotti isinii dhiyeessuu hin danda'u. Yoo hin danda'e amma lakkoofsa 13 yookiin amma 14tti deema irraa jechuudha. Doktiriiniiwwan barsiisa waldaa kiristiyaanaa pirootestaantii itti amantu baay'ee isaa tuttuqaa turre jechuudha. Waldaan pirootestaantii gaafa baatu yookiin immoo pirootesti gootee waldaan pirootestaantii gaafa baatu kallattii sadiin akka isheen baate yookiin kallattii sadii waliin akka isheen baate baay'ee keessan biratti beekamaadha yaada. Luuteraaniin jiru, waldaan Luuteraan jiru, waldaan Angilikaanii jiru. Warraaqsi pirootestaantii keessatti ka'e bal'aa yoo ta'e illee namoonni Waaqayyotti fayyadame kallattii garaagaraatiin akka isaan ba'an hundi keessan beektu jechuudha. Kanatti dabalatee waldaan riiformidiis jiru jechuudha. Keessattuu barsiisa waldaan riiformidii keessatti doktiriinii jajjabaa ilaallee dabarre jechuudha. Hundi keessaan akkuma beektan waa'ee barsiisa yaadaan qabamuu, waa'ee filannoo Waaqayyoo, uumamuu biyya lafaa fuuldura filachuu Waaqayyoo, waa'ee manca'iinsa waliigalaa yookaan immoo tootaal dipraavitii namootaa boqonnaa lama irratti immoo dhufne ilaalaa turre jechuudha. Kutaa kanatti lakkoofsa boqonnaa tokko lakkoofsa lamaa kaasnee boqonnaa tokkooti amma boqonnaa lama lakkoofsa 10tti gaafa dubbisnu macaafa qulqulluu keenya keessatti bamaqaawwan adda addaa argachuu dandeenya. Bamaqaa yookiin immoo piranaawanii warra jennu baay'ee argachuu dandeenya. Nuyi jedha Phaawulos irra deddeebi'ee boqonnaa tokko dubbistan. Nuyi ifin boqonnaa lama yoo dubbistanii boqonnaa lama amma boqonnaa lamaatti tuufee nuyi jedha. Boqonnaa tokkooti amma boqonnaa lama lakkoofsa 10 keessatti qorqni maqaa nuyi jedhu yoo xiqqaate yeroo torbaa ol tuqamee argattu. Yeroo torbaa olii nuyi kan jedhu yookiin immoo wii kan jedhu tuqamee argattu. Isin kan jedhu yeroo 12 hamma yeroo 12tti tuqamee argattu. Boqonnaa lama kana keessatti saarra laallu keessatti immoo dhufee piroonaawunis gurguddaa sadii argachuu dandeenya. Nuyi, isaan yookiin immoo isin, isaan, hii yookiin immoo Kiraayistii isin arganna jechuudha. Lakkoofsa 11 kaasnee yeroo dubbifu. So warri Phaawulos irra deddeebi'ee nuyi isin jedhu kun eenyu faadhaasa jedhu adrees gochuu dhufa jechuudha. Boqonnaa lama lakkoofsa 11 kaasee Phaawulos guutummaa matti ibsuu kan inni barbaadu warra duubaa kaasee boqonnaa tokko kaasee nuyi isin jedhee dubbachaa dhufe kun eenyu faadhaa isa jedhu ibsuu barbaada.
dhugaama dubbachuudhaaf akka macaafa qulqulluu irraa jalqaba isaa irratti arganneef kallattiidhaan yookiin immoo fariis odeessi ta'anii waldaa Efesooniif ergaan kun barreeffamu iyyuu malee waldaa kiristaanaa hundumaaf akka barreeffametti amanna. Amantoota irra jiran yookiin immoo qulqulloota irra jiran hundumaaf akka barreeffametti amanna. So Phaawulos boqonnaa 2 kana lakkoofsa 11 kaasee nuyi kan jedhamne isin kan jedhaman akka amantootaatti yookiin immoo biliiverii ta'anii maqaa kan dadhaaman kun eenyu fa'i kontentii akkamii of keessatti qabu kan jedhu adreesii nuu gochuu barbaada jechuudha. Kutaa mammalaallu kana keessatti boqonnaa 2 lakkoofsa 11 amma 19 gidduutti qoodi maqaa isin jedhu amma sirra deddeebi'ee yoo xinnaate yeroo 7 ol waamameera. Qoodni maqaa isin jedhu yeroo 7 ol waamameera. Addumaan iyyuu boqonnaa yookiin immoo kutaa mammalaallu keessatti isin kan jedhu warra saba Waaqayyoo hin ta'in jedhee itti dhufee Phaawulos akka inni ibsu arganna. Isin warri saba Waaqayyoo hin ta'in jedha lakkoofsa 11 gaafa dubbiftan. Kanaaf iyyuu kutaa irra laalu kana keessatti isin kan jedhu ibsi isaanii jalqabaa warra saba Waaqayyoo hin ta'iniin akka Phaawulos jechaa jiru arganna. Jentaayilis warra jennu Ormoota warra jennuun Phaawulos akka inni dubbachaa jiru arganna jechuudha. Yeroo lama ol immoo isaan jedhee waama Phaawulos. Yeroo lama ol immoo isaan jedhee waama. Isaan kan jedhu immoo Israa'eloota yookiin immoo saba kakuu Waaqayyoo warra jalqabaaf akka inni dubbachaa jiru in argattu. Qomoo kana lamaan yookiin immoo namoota kana lamaan walitti fidee Phaawulos gaafa dubbatu isin warra fagoo turtanitti isaan warra dhiyoo jiranittis misiraachoo nagaa lallabe nuun jedha. Isin warra dhiyoo turtan warra fagoo turtanitti isaan warra dhiyoo turanittis misiraachoo nagaa lallabee jedha. Misiraachoon nagaa dhiyeenya isaaniitiin akka inni hin ittifamne hunda isaaniif iyyuu misiraachoon nagaa akka lallabame Phaawulos nutti hima. Isaaniifis nuufis wangeelli akka barbaachisu achumaan nutti hima. Lakkoofsa 14, 15, 17 irratti immoo dura overview kutichaa isinitti himee darbuu waan hin barbaadeef 14, 15, 17 irratti immoo yookiin immoo Christ maqaa dhaameera. Kiristoos yookiin immoo inni jedhamee maqaa dhaameera. Kutaa kana keessatti addumaan waa'een Kiristoos ol ka'ee lallabameera. Inni nagaa keenya jedhameera. Inni keenyan diinummaa diigee jedhameera. Inni saba lamaanuu tokko gochuudhaan dhagna isatti argamu tokko akka uumuuf toora seera sanaa namootarraa kaasee jedhameera. Kanaaf iyyuu kuticha keessatti boqonnaa kana keessatti boqonnaa 2 lakkoofsa 11 kaasee amma 22tti kan jiru kana keessatti as qofa miti bargit boqonnaa 3tti ufnee gaafa laaluun arganna. Phaawulos nuyi isini isaan jedhamanii namoonni maqaa dhaaman kun eenyu akka isaan ta'an nutti himuu barbaada. Walumaa galatti waldaan kiristaanaa cherchiin maal akka isheen taate nutti himuu barbaada. Lakkoofsa 11 amma 22 akkana gidduutti barsiisa gurguddaa nuyi argannu akka kutaan kun nu barsiisutti inni jalqabaa mallattoo kakuu karaa alaatiin Israa'eliif kenname fayyina akka hin kennine garuu kan fayyisu Kiristoos qofa akka ta'e hin arganna. Pointii kan akkasii sirriitti dhaggeeffattan hin barbaada. Pointii gurguddaa afurin tuquu barbaada. Walumaa gala kuticha cuunfitanii 11 amma 19tti yoo laaltanii mallattoo kakuu karaa alaatiin kennameef yookiin immoo sign of covenantidhaan karaa alaatiin kennameef eenyuyyuu fayyuu akka hin dandeenye kan fayyisu Kiristoos qofa akka ta'e arganna. Kanaanis ayyaanni Waaqayyoo inni macaafa kana keessatti irra deddeebi'amee dubbatame hammam guddaa akka ta'e Waaqayyoo macaafa kanaan nutti agarsiisuu barbaada. Inni kan biraan immoo dhiigni Yesuus Kiristoos waldaa ishee tokkittii ijaaruu keessatti hammam bu'a qabeessa akka ta'e yookiin immoo hammam effektiivii akka ta'e arganna. Dhiigni Yesuus Kiristoos hammam bu'a qabeessa hammam paawarfuulii akka ta'e arganna. Inni sadaffaan komponentii waldaa kiristaanaa yookiin immoo waldaan kiristaanaa maalidha yookiin maal of keessatti qabatti seeru sin arganna. Waldaa kiristaanaa sabaan hin qoqqoodamne saba Waaqayyoof qulqullaa'ee namummaa haaraa isatti argamu tokko sin arganna. Waldaan kiristaanaa namummaa haaraa Kiristoositti argamu tokko akka isheen taate sin arganna. Isin saamarii isa booda yeroo galtanii dubbistan argachuu dandeessu.
Kana qofatu hin taane kakuu haaraattis ta'e kakuu moofaatti saba kakuu waaqayyoo yookiin immoo God's covenant people akka jiran arganna. Sabni kakuu waaqayyoo akka jiran arganna. Kakuu moofaattis ta'e kakuu haaraatti sabni kakuu waaqayyoo. Sabni kakuu waaqayyoo gaafan isiniin jedhu isaa waaqayyoo waggaa irraa Ameerikaa si baasanii kakuu konnaa raawwate isa jennu miti. Sabni waaqayyoo kan isaa godhate dhuunfaa isaa godhate biyya kenneef lafa kenneef maqaa isaatiin waamamu tokko akka jiru saba kakuu waaqayyoo God's covenant people arganna. Waa'ee kakuu kanaa waaqayyoo macaafa kakuu moofaa keessaatii kaasee duubaa kaasee waa'een kakuu waaqayyoo akkam akka ta'e nutti himeera. Waaqayyoo kan fayyisu kakuu isaatiin. Abrahaamii wajjin waaqayyoo kakuu gale duubaa kaastanii argitan Addaamii kaasee bargit progressiively kakuuwwan ja'a arganna macaafa qulqulluu keenya keessa gaafa laale. Kakuu Addaamii wajjin galame arganna. Kakuu Nohii wajjin galame arganna. Kakuu Abrahaamii wajjin galame arganna. Kakuu Daawitii wajjin galame arganna. Kakuu Musee wajjin galame arganna. Kakuu Kiristoos yookiin immoo nuyi kaavenaantii arganna. Al tokkoon irras ni deebi'a. Kakuu Addaamii wajjin galame, kakuu Nohii wajjin galame, kakuu Abrahaamii wajjin galame, kakuu Musee wajjin galame, kakuu Daawitii wajjin galamee fi kakuu Kiristoos wajjin galame yookiin immoo niw kaavenaant. Kakuun kun garaagara jedhee isiniin kaasu hundumti isaa isa xumuraa kanatti pooyintii godha gara Kiristoositti pooyintii godha. Haa ta'u iyyuu malee God's covenant people yookiin immoo sabni kakuu waaqayyoo ani sin buusu ani sin niisu jedhee sabanni kakateef akka jiran arganna. Macaafa mul'ataa uumamaa boqonnaa 15 keessatti waaqayyoo Abrahaamitti waa'ee kakuu kanaa xiqqoo tokkotti agarsiiseera. Abrahaam aarsaa dhiyeessuudhaaf gugee horaa iddoo lama lamatti kukkutee waan waaqayyoof aarsaa dhiyeessu hundumaa qabatee gaafa inni dhaqee fuula waaqayyoo dura taa'u Abrahaam dadhabaa akka inni ta'e irribni akka isa qabe allaattii warra qaa dhufanii kakuu isaarraa akka marsan aarsaa isaarraa akka marsan allaattii warra qaa aarsaa isaarra yeroo marsanitti waaqayyoo kakuu sana ofii isaatiin dhaabuudhaaf ofitti gaafatamummaa isaatiin dhaabuudhaaf waaqayyoo kakuu sana fudhachuu isaan argina. Kanaaf iyyuu waaqayyoo Abrahaamiin maal jedhe? Bargit aadaa Israa'elotaa keessatti wanta jiraataa ta'ee jiru gargar kukkutanii yoo gidduu dabartan yoo kakuun si wajjin dhaabe kanarra daddarbe waaqayyoo akka waan jiraataa ture gargar ciccite kanaatti naa kukkutu jechuudha. Kanaaf waaqayyo ofii isaatiin kakate. Macaafa birootaa dhuftanii gaafa dubbistanii waaqayyo ofii isaatti akka kakate nutti hima waa'ee Abrahaam gaafa dubbatu. Kanaaf iyyuu Abrahaam yeroo rafu waaqayyo dhufee gidduu darbee nuun jedha. Wanta akka qodaa ibiddaa boba'u tokko dhufee aarsaa gargar kukkutame gargar qoqqoodame sana gidduu darbe yoo si dhiise yoo si irraanfadhe akka kana gargar naa qoqqoodu akka jechuuti. So sabni kakuu waaqayyo akka jiru kamisa irratti yeroo waa'ee perseverance of the saints barannu namoonni dhuftanii ilaalaa jirtu yaada. Waa'ee perseverance of the saints yookiin immoo amma dhumaatti dhaabbachuu yeroo barsiifnu once saved always saved yookiin immoo yeroo tokko fayyeraa kana booddee homaan ta'u jennee irra keessa isa dubbannee dabarru miti. Waaqayyo warra amma dhumaatti fayyisuu barbaadee gaafa yaadaan qabu karaa isaan ittiin amma dhumaatti dhaabbatanii wajjin akka yaadaan qabeedha. Gidiraa baay'ee keessa dabarsuudhaan ta'uu danda'a. Qorama cubbuu baay'ee keessa darbu ta'uu danda'a. Garuu waan guddaa tokkotu jira. Mallattoo kakuu waaqayyootu jira. Ani sin buusu sin dhiisu isa jedhutu jira. Kanaaf iyyuu kutaa kana keessaati pooyintii guddaan argannu tokko God's covenant people akka jiran argannu. Sabni kakuu waaqayyoo akka isaan jiran argannu. Gara lakkoofsa 11tti isin deebi'a macaafa keessan banattanii lakkoofsa 11tti deebina. Verse 11 gara lakkoofsa 11tti deebi'a. Isini warri saba waaqayyoo hin ta'in. Kanaaf iyyuu pronoun inni ittiin jalqabu inni jalqabaa isin nuun jedhee jalqaba. Warri saba waaqayyoo hin ta'in. Warra dhagna qabatan waan harkaan dhagna namaa irratti hojjetamuun warra of waaman biratti warra dhagna qabatin jedhamtanii akka waamamaa turtan yaadadhaa nuun jedha. Lakkoofsa 11 kanarratti mallattoo karaa alaatiin dhagna namaa irratti hojjetamu yookiin waa'ee dhagna qabaa dubbachuudhaan jalqaba Phaawulos. Isin jedhee waa'ee saba Ormootaa yookiin immoo Jentaayilsii warra turanii waa'ee isaanii dubbachuudhaan jalqaba. Dhagna qabaan
dhagna qabaan kakuu moofaatii kaasee yookiin immoo Abrahaamii kaasee akka kenname sagalee Waaqayyoo nutti hima. Macaafa uumamaa boqonnaa 17 yoo dubbistanii macaafa uumamaa boqonnaa 17 keessatti Waaqayyo Abrahaamii wajjin kakuu galuu isaatiif mallattoo kan ta'u dhagna qabaa akka inni kenneef arganna. Bargit Waaqayyo Abrahaamiin dhagna qabaan si fayyisa, siif sanyii kee fayyisa jedheen kennineef. Mallattoo fayyuu keetiiti, mallattoo si wajjin kakuu galuu kootiiti. Kavenanti saayinii godhee kenneef. Kavenanti saayinii godhee kenneef. Chaalenjii isin gochuun barbaada galtanii ofii keessanitti ilaaltu. Waa'een baaptiizimii gaafa ka'u asitti waa'ee baaptiizimii dubbachuun barbaadu garuu waa'een baaptiizimii gaafa ka'u falmiin tokko jiru. Akkuma Waaqayyo kakuu moofaatti dhagna qabaa namoota saba kakuu moofaatiif kenne kakuu haaraatti immoo cuuphaa saba kakuu haaraatiif kenne yookiin immoo nama hundumaatiif kenne ijoollees itti dabalatee kan jedhudha. Keessattuu infaatti baaptiizimii yookiin immoo cuuphaa ijoollee waldoota deeggaran biratti kun doktariinii waldaa kiristaanaa gargar qoqqoodu miti garuu hubannaaf akka nu ta'utti. Garuu kennamuu isaatiin cuuphaan hin fayyisa jedhanii amanuudha. Hundumaa caalaa barsiisa ayyaana Waaqayyoo kan teellaatti harkisu. Sababiin isaa Abrahaam dhagna qabaan kennamuu isaatiif dhagna qabaadhaan akka inni hin fayyin sagalee Waaqayyoo nutti hima. So asitti dhagna qabaan Abrahaamiif kennamuu isaatiin hin fayyifne taanaan garanatti cuuphaan kennamuu isaatiin hin fayyisu jechuudha cuuphaan qofti. So Waaqayyo Abrahaamii wajjin sanyii isaatiif namni mana isaa keessa jiraatu hundumtu akka dhagna qabatu. Ormi tokko Abrahaamiif hojjechuudhaaf gara mana isaatii yoo dhufe yookiin immoo mana isaa jala boqochuudhaaf yoo dhufe isaa wajjin jiraachuu yoo jaallate dhagna qabachuu akka qabu. Ifin Ishmaa'eel isa Waaqayyoon fo'atin irraatii kaasee akka isaan dhagna qabatan ijoolleen dhiirri mana Abrahaam keessa jiraatu hundumtuu akka dhagna qabachuu qabu. Waaqayyo Abrahaamin abboome. Yeroo sanaatii kaasee Abrahaam milikkita kakuu dhagna qabaa ijoollee isaa barsiisaa hamma gaafa Museen iyyuu irra deddeebi'ee seera keessatti saba Israa'elii yaadachiisutti dhagna qabaan mallattoo kakuu Waaqayyoo ta'ee isaaniif kenname. Mallattoo kakuu Waaqayyoo ta'ee isaaniif kenname. Saba Waaqayyoo wajjin jiru jedhamanii akka waamamaniif, saba Waaqayyoo fo'ame jedhamanii akka waamamaniif dhagna qabaan isaaniif akka kenname arganna. Abrahaam immoo kakuun dhagna qabaa gaafa kennamu heddii ta'e yookiin immoo bakka bu'aa ta'e akka inni fuudhee arganna. Waaqayyo kakuu yeroo kennu yeroo hundumaa maaltu jira? Heddii yookiin immoo bakka bu'ee kan kakuu sana fuudhutu jira. Saba Waaqayyo kakuu isaatti kennutu jira. Lafa Waaqayyo saba sana jiraachisutu jira. Sirriitti qabadhaa. Lafatu jira, sabatu jira, heddiitu jira yookiin immoo nama kakuu sana fuudhutu jira. Macaafa qulqulluu kakuu moofaati kaastanii tartiibaa yoo dubbistan hin argattu. Waaqayyo Abrahaamiin kakuutti kennee milikkita dhagna qabaa kennee fi Kanaaniin kenneef. Waaqayyo Addaamiin kakuutti kennee Edeniin kenneef. Haa ta'u malee Edenis ta'ee Kanaanis ta'ee eessatti agarsiisu jennaan gara Yerusaalem ishee Waaqarraatti agarsiisu. Dhumarratti kakuu Waaqayyoo kan inni ittiin goolabame yookiin immoo walitti qabamu sabni Waaqayyoo fo'ame yookiin sabni kakuu Waaqayyoo Yerusaalem ishee haaraatti yeroo walitti qabamudha. Kanaaf iyyuu kakuun akka jiru Waaqayyoo kutaa kana keessatti sagalee Waaqayyoo nutti agarsiisa. Abrahaam booda Museen seera keessatti irra deddeebi'ee waa'ee seera dhagna qabaa Israa'eloota akka inni yaadachiise argattu. Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 22 irratti akkas nuun jedha. Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 22 baafadhaa. Museen seera dhagna qabaa isiniif kennee dhagna qabaan illee abaabiliidhaan dhufee malee Museedhaan hin jalqabamne isin immoo guyyaa sanbataatti iyyuu nama dhagna hin qabduu jedha gooftaan. Kanaaf iyyuu dhagna qabaan kuni Museedhaan seera keessatti irra deddeebi'ee Yihuudootatti akka yaadachiifame garuu Abrahaamitti akka inni kenname arganna. Abrahaamitti akka inni kenname arganna. Bara Iyyaasuutti illee akka inni itti fufeen arganna. Bara Iyyaasuutti sabni Israa'el utuu dhagna hin qabatin Iyyaasuu duukaa ka'anii lola Iyyaasuun adeemsisaa jiruuf gaafa isaan gufuu ta'an Waaqayyo dhaqii dhagaa maqara qabuuni dhagna isaan qabe jedheen. Bakkee keessatti dhagna isaan qabe Iyyaasuun.
dhagaa qara qabuun milikkita kakuu waaqayyootiif bakkee keessatti dhagna qabatan. Bara Iyyaasuu akka inni jiru hin argattu. Kana qofa miti Phaawulos maatii Yihuudootaa keessatti akka guddachuu isaatiitiin akka seera eeguu isaatiitiin yookiin seera beekuu isaatiitiin seera beekuu eeguutu hin taane seera beekuu isaatiitiin Filiphisius boqonnaa 3 lakkoofsa 5 gaafa dubbistanii dhaladhee guyyaa 8ffaatti dhagna qabadhe jedhee bakuraat hinnaagara. Dhaladhee guyyaa 8ffaatti dhagna qabadhe Yihuudii makaa hin qabnedha jedhee yeroo inni dubbatu argitu. Yeroo Phaawulos dhalate yeroo Phaawulos deddeebi'aa ture dhagna qabaan akka inni kennamaa ture isin argattu. Ifin macaafni kakuu haaraa gaafa barreeffamu bara Yohaannis Cuuphaallee akka inni ture hin argattu. Yeroo barri Yohaannis Cuuphaa yeroo dhagna qabaa isaatii gaafa ga'e maqaa isaa akkuma abbaa isaatii Zakkaariyaas jedhanii waamuuf turan hin jedha sagalee Waaqayyoo. Elsaabeet garuu lakki maqaan isaa Yohaannisa jedhamu jettee waamte jedha. Bara Yesuusitti illee hin argattu. Yeroo dhagna qabamuu isaatii yeroo ga'e Daawiti Yoseefii fi Maariyaam Yesuusin fuudhanii akka isaan mana qulqullummaa deeman. Kanaaf iyyuu dhagna qabaan Israa'elootaaf iddoo guddaa qaba. Siriyeesli ilaalu jechuudha Israa'eloonni dhagna qabaa. Saba kan biraarraa ittiin adda oofa'u. Saba kan biraarraa ittiin adda oofa'u duwwaatu hin taane saba kan biraa ittiin arrabsu. Saba kan biraa ittiin arrabsu. Lakkoofsi 11 akkuma nutti himutti warra dhagna hin qabatin jedhanii si waamaa turan jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warra dhagna hin qabatin. Kana duwwaatu hin taane macaafa keessan gaafa gaggalagalchitanii ilaaltanii Israa'eloonni iddoo baay'eetti dhagna qabaatiin of tuuluu isaanii irraa kan ka'e saba kan biraa yeroo isaan arrabsan hin argitu. Macaafa uumamaa keessatti intala Yaaqoob kan taate dhinee gaafa butanii deeman ilmaan Sheekemii ijoolleen Yisihaaqii abbaan keenya namichi dhagna qabatiin kun intala keenya fuudhuun hin ta'u jedhanii gaafa isaan arrabsan hin argitu. Namicha dhagna hin qabatin kanatti intala keenya hin heerumsiifnu jedhanii arrabsaa turan. Macaafa Saamu'eel isa duraa gaafa argitan Daawit gaafa Gooliyaaditti hoo maal ittiin jedha? Maal ittiin jedha? Filisxeemicha dhagna hin qabatin kana. Filisxeemicha dhagna hin qabatin kana ittiin jedha. Utuu gaafa sana jiraattanii Gooliyaad duukaa hiriirra hundumti keenya. Soo Filisxeemicha dhagna hin qabatin jedhamuun keenya nafu jechuudha. Israa'eloonni akka isaan ittiin of tuulan waan Waaqayyoo saba kan biraarraa adda gochuudhaaf mallattoo qabuudhaaf itti kenneen akka isaan of tuulan argan. Filisxeemicha dhagna hin qabatin kana amma nallaattota waaqarraatiif si godha ittiin jedha. Intentionaaliidha jechuudha Daawit kan inni Filisxeemicha dhagna hin qabatin jedhee itti dabalu. Filisxeemicha nana jedhee matuu dhiisee hin danda'a ture. Filisxeemicha dhagna hin qabatin kan jedhu garuu intentionaalii arrabsoodha jechuudha. Kana duwwaa miti. Waaqayyoo Israa'elootaaf dhagna qabaa akka mallattoo kakuutti kennuu isaarraan kan ka'e sabni warri kaan kakuu sana keessaa waan hin qabneef Tiyoonitti gaafa dubbatu Isaayaas keessatti gaafa dubbistan akkas jedha. Si'achi warri dhagna hin qabatin si keessan darbanii jedha. Bargite kun spiritual meaning mataa isaatii qaba. Waan biyya lafaa duwwaatti akkasiin fudhanneef. Mandara Waaqayyoo ishee waaqarraa keessa warri dhagna hin qabatin jechuun warri fayyin darbuu hin danda'an. Spiritual meaning hiika hafuuraa mataa isaatii qaba. Garuu literaalii yeroo sanatti arrabsoodha. Yookiin immoo adda ba'uudha warra kan biraarraa adda gochuudha. Waaqayyo Xiyooniin warri dhagna hin qabatin si keessan darban. So akka carraa Israa'el keessa namni dhagna hin qabanne wayii darbaa jira yoo ta'e namichicha isa dhagna hin qabatin sana siniin jechuun hin hafu jechuudha. Warra dhagna hin qabatin jedhamtanii waamamaa turtan jedha. Ibin tajaajila isaa keessatti Phaawulos hojii ergamootaa 16 gaafa dubbiftanii guyyaa tokko eenyuun fuudhee deema ture? Ximiitiyoosiin fuudhee deema ture. Kanaaf iyyuu Yihuudoota gaafa sodaatu Yihuudoonni warri kaan abbaan Ximootiyoos nama Giriikii akka ta'e orma akka ta'e waan beekaniif Yihuudoota sodaatee dhaqee Ximiitiyoosiin dhagna qabsiise. Nama tajaajila dhufee jechuudha Ximootiyoos nama tajaajila dhufeedha gaafa sana. Garuu Phaawulos Yihuudoota waan sodaateef maal godheedha? Dhaqee dhagna qabsiisee jira. So Yihuudoota biratti dhagna qabaan siriyeesiidha jechuudha. Siriyeesiidha. Ifin
wangeela dafanii akka isaan hin hubanneef illee yookiin immoo wangeelaaf dafee laphee isaanii akka hin banamneef illee seerri dhagna qabaa Yihudootatti gufuu ta'aa akka ture hin argitu. Hojii ergamootaa 15 gaafa dubbistan walga'iin jalqabaa seenaa waldaa kiristaanaa keessatti godhame waa'ee dhagna qabaatiin kan wal qabatudha. Yihudoonni tokko iddoo biraatii dhufanii kiristaanonni akka Museen abboometti dhagna yoo qabatan malee mootummaa Waaqayyootti galuu mootummaan dandeessan jedhanii gaafa isaan barsiisan waldaan kiristaanaa gadi teessee namni ayyaana Waaqayyoo qofaadhaan akka fayyu. Dhagna qabaan fayyisuu akka hin dandeenye hojii ergamootaa irratti waldaan kiristaanaa gadi teessee dubbatti. Ergaan Galaatiyaa baay'een isaa kan inni barreeffame wangeela Kiristoos kan hin ta'in wangeela Kiristoos wangeela seera dhagna qabaatiin namoota jijjiiruu barbaadan dura dhaabbachuudhaaf. Phaawulos gaafa dubbatu birmadummaa nuyi karaa Kiristoos qabnu gaadanii gara garbummaatti nu deebisuu barbaadan jedha. Wangeela seera dhagna qabaatiin jijjiiruudhaaf yeroo isaa yaalan hafuuraan jalqabdanii fooniin xumuruuf jettuu jedhee jalqaba Phaawulos. Wanta bakkeedhaan argamuun namoota of jajan turan. Haa ta'u malee dhagna qabaanii wangeela akka hin taane kakuu haaraan irra deddeebi'ee nutti agarsiiseera. Ragaa inni jalqabaa Abrahaamin numti seerri dhagna qabaa kennameef iyyuu utuu dhagna hin qabatin duraa akka inni qajeelummaatti lakkaa'ame argan. Abrahaamin numti seerri dhagna qabaa kennameef utuu dhagna hin qabatin qajeelummaatti kakuunsaa akka lakkaa'ame argattu Roomaa boqonnaa 4 lakkoofsa 11 yoo dubbistan. Roomaa boqonnaa 4 lakkoofsa 11 ofii keessaniif cheekii godhaa. So dhagna qabaa Yihudoota biratti hammam siireesii ta'e hammam akka siireesii ta'e hin argattu jechuudha. Kanaaf iyyuu dhagna qabaatu hin taane abdiin tokkichi saba kamiif iyyuu jiru wangeela Yesuus Kiristoos akka ta'e nutti muktaan kun. Abdiin keenya tokkichi wangeela Waaqayyooti. Wangeela Yesuus Kiristoos. Wangeelli Yesuus Kiristoos immoo warri karaa hafuuraa duutanii turtan akkasumatti amantiidhaan karaa ayyaana Waaqayyoo qajeelota taatu karaa Kiristoos Yesuus fayyituu ulfina Waaqayyoof jiraattu kan jedhudha. Ulfina Waaqayyoof jiraattu kan jedhudha. Galaatiyaa irratti Phaawulos waa'ee dhagna qabaa kana sireesni gaafa dubbatu qooda kanaa jedha. Akkuma wangeela warra seera dhagna qabaa eegan biraan ga'uun Phexrositti adaraa kenname. Kanaafiyyuu utuu wangeelli dhagna qabaadha ta'ee warra warreedii seera dhagna qabaa qaban kanaaf wangeela ga'uun hin barbaachisu ture. Wangeelliif dhagna qabaan garaagara jechuudha. Qooda kana akkuma wangeela warra seera dhagna qabaa eegan biraan ga'uun Phexrositti adaraa kenname wangeela warra seera dhagna qabaa eegne biraan ga'uun anatti adaraa akka kenname argan. Isuma ergaa warra seera dhagna qabaa eegan biraan ga'uudhaaf Phexros keessaan hojjetetu warra saba Waaqayyoo hin ta'in biraan ga'uudhaaf immoo ana keessaan hojjetee jedha. Kanaafiyyuu wangeelli Kiristoosiif dhagna qabaan garaagari. Wangeelli Kiristoos iddoo dhagna qabaa bu'uu hin danda'u saba Israa'eliif achitti kennameera. Garuu waan dhagna qabaan gochuu hin dandeenye hojjeta. Isaan qola foon isaanii isa bakkee irra jiru dhagna qabatu. Inni garuu wangeelli Kiristoos garuu hafuuraaf lubbuu buusaaf dhuka waan gargar qooduuf laphee namaa keessa seenee yaada garaa namaa dhagna qaba. Kakuu haaraan keenya dhagna qabaa jedhee kan inni waamu isa kanadha. በእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ በውስጣችን የሚሰራ ነው። ከኳራን ከኛ ወንጌላ ክርስቶስ ጀደ ዮኪን ሞዳግና ቀባ ጀደ ከንዋም ኢቭን ከኩማ ባቄ ሰጥተው ድብፍተኒ ከኩማ ባቄ ሰጥተው ድብስተኒ ወርማ ቆላዳግና ሳኒ ከነ ዳግና ቀበቹራን ኦፍቱለን ይዋቀ ዮከት ደከም ወርግን ኤርሚያስ በቁና ሰገል ከሰቲ ዋቀዮ ኩኖ ጉያን ወረቆሉማ ዳግና ሳኒ ዱዋ ዳግና ቀበተን ሁንዱማ ተደቡኑ ፋይል ማልታኒ ቆሉማ ዳግና ሳኒ ዱዋ ወረ ዳግና ቀበተን ጉያን ተደቡኑ ፋይል በርግጥ ዋይ ዳግና ቀባዱ ባሐሰብ ነከፍ ነው ሚንኩታ ኩን ገረከኝት እንደቢና ዳግና ቀባይቹን ወሉ ማገላ ጎቻ አመንታ በከነ ማረተ ጀተሙ ከንቲን ወሪ አመንታ ሰነ ወርደፈን ኢቲን ኦፍ ጀጀን ዮኪና አመንታ ይዶታ ከነ ወርደፈን ኢቲን ኦፍ ጀጀን ፈጁ ሳኒ ቪ ጋራንቲ ጉራኒ ከን ሳኒ የፈተኒ ሀረሞ ሪሊጂየሲኑ ይቀምኑ ለጴከኝ ጌሳ ቀምኑ ሜከቱ ዝራ ክርስቶስን በከቡፍተኒ ባይ በከከ ሰኒ ቀለመስ እንዲበጣም ባየን እንጅሩ በልባችን ገራከኝ ከሰት ክርስቶስን ኡቱዱ ጋትን በኪን
bakkee keenyaan kiristaanota fakkaachuudhaaf waan nuyi bakkee keenyatti dibanne hundumtuu dhagna qabaa Yihuudootaati. Warra Waaqayyo waame fakkaachuudhaaf waan nuyi bakkee keenyaan agarsiifnu hundumtuu dhagna qabaa Yihuudootaati. Akkas sirriitti asitti dhaggeeffatan nan barbaada. Waan nuyi riiliijeesii goone yookiin immoo gocha amantaa goone waan baratame goone bakkee keenyatti godhanne deddeebinu hundumtuu gocha Yihuudootaati. Har'a tarii warra kakuu gabateen kakuu Waaqayyoo isa kana jedhanii baatanii deeman baay'ee isaanii bileenii gochuu dandeenya ta'a. Wangeelli Waaqayyootu nu wangeelli immoo waan meeqa baannee deemna waan ittiin of jennu. Utuu Kiristoos keessan jiraatin. Ifi waan tokko yaadaa ture. Waldaa kiristaanaa keessatti saawundi doktariinii yookiin immoo doktariinii sirrii itti amannu qabaachuun gaariidha. Baay'een deggera. Garuu waan tokkotu jira. Doktariinii gaarii qabaachuun keenya duwwaan nu fayyisu. Waan baay'ee tanattannee gadi barreessuu keenya duwwaan nu fayyisu. Waan hin abboomamneef baay'ee amanuu dandeenya ta'a. Waan isin utuu hin abboomaminiif amantan hundumtu doktariinii keessan miti. Waan isin utuu hin abboomaminiif akka amantan kileemii gootan argumentii keessan dhiyeessitan falmii keessan dhiyeessitan hundumtu wangeela Waaqayyoo miti. Tarii waan isin dhiyeessitan sun dhugaa ta'uu danda'a ta'a. Isin garuu wangeelichaaf jiraachaa jirtan. Waan dhiyeessitan sanaaf jiraachaa jirtan taanaa wangeela Waaqayyoo bira hin geenye. Yihuudoonni dhagna qabaa gaarii akka qaban saba kan biraarraatii saba addaa akka ta'an of jaju garuu Kiristoosin hin barbaadan turan. Ifin macaafaa ergaa Roomaa gaafa dubbistanii boqonnaa tokko gaafa dubbistan waa'ee saba Oromootaa dubbatu. Warra Waaqayyoon bifa namaatti fakkeessan batalee lakkoofsa 18 kaastanii dubbiftan. Waaqayyoon bifa namaatti warra fakkeessan. Bifa qilleensa simbirroota bakkee keessa deddeebi'anii takka isaan fakkeessan. Bifa nama sabardu'ee baduu takka isaan fakkeessan. Uumama isaarratti tuma Waaqayyoon arganii akka isaan Waaqayyoo wallaalan dubbata Roomaan boqonnaa tokko. Roomaa boqonnaa lama irratti immoo ati Yihuudiidha jettee of amanattaa jedha. Seera Waaqayyoo qaba jettee of jajjaa jedha. Dhagna qabadheera jettee of jajjaa jedha. Garuu waanuma seerichi jedhuuf immoo jiraachuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu ati inni ormi sunis ati inni Yihuudiin kunis afaan qabachuuf sirra jiraata. Isa booddee boqonnaa 3 irratti dhufee namni hundumtuu dibbireef akka ta'e du'aa akka ta'e cubbuu jalatti akka inni bitamee jiru saamtiin abdii wayii akka isa barbaachisu nutti hima. Zeen boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irra ga'ee dhufee hundumtuu yakkaniiru ulfinni Waaqayyootti hir'ateera Waaqayyoon gammachiisuu hin danda'an jedhee jala muree erga dubbateen booddee haa ta'uyyuu malee abdiin tokko jira nuun jedha. He is Christ nuun jedha. Batalamdoo limimmidiidhaan wanti nuyi jala deddeebinu hundumtuu bolota dhagna qabaan ta'uu danda'a. Dhagna qabaa Israa'elootaan ta'uu danda'a. Tu wangeelli Waaqayyoon deggeriin wanti nuyi nama sodaannee jala deddeebinu hundumtuu seera dhagna qabaa Israa'elootaan ta'uu danda'a. Tarii har'a Israa'eloonni saba Oromootaa bileemii gochuu isaanii yookiin immoo tuffachuu isaanii isaaniin ceephuu dandeenya ta'a. Kan keenya garuu wanti ceephaa'amu baay'een jiraachuu danda'a. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Kanaafiyyuu Ermiyaas irratti Waaqayyo saba kanaan maal jedhaa? Yeroo ani itti warra qolummaa dhagna isaanii duwwaa dhagna qabatan hundumaa itti adabuun nufaa jira. Gaaraantii isaaniin ta'u jira. Ifi wangeela Yohaannis boqonnaa 8 gaafa dubbistanii sanyii Abiraam keessaa dhalachuu isaaniif dhagna qabachuu isaaniitiif Waaqayyo nu beeka jedhanii yeroo isaan falmachuu barbaadan isin kan ilmaan isa tokko kan seexanaati ittiin jedha gooftaan. Kan seexanaati. Kanaaf na jibbitu. Gara koo dhufuun barbaaddan ittiin jedha. Kanaaf iyyuu Phaawulos lakkoofsa 11 keessatti wanti na adreesii nu godhumaan waan bakkeetti mul'atuun yookiin immoo dhagna qabachuu gocha amantii bakkee keenyatti mul'atuun of jajuu waan tokko iyyuu akka inni bu'aan buusu. Waan tokko iyyuu akka inni bu'aan buusu.
Lapheen keenya Kiristoosiif jilbeeffanne yoo ta'e wanti nuyi bakkee keenyaan goonu hundumtuu akka inni bu'aan buusu. Namoonni gomoos akka nuun jedhaniif wanti nuyi goonu akka bu'aan buusu. Nama jabaadha namoonni akka nuun jedhaniif. Amma miidiyaa hawaasaa gaafa fayyadamtan feesbuukii keenya seenaa irratti maaltu baay'ateera jenereeshinii amma keessa jiru. Nama gorsi baay'een isa barbaachisu. Nama waan nama jajjabeessine. Yoo dhoobellee dhabnee maal ittiin jenna? Jaallatamaa koo nama jabaa ittiin jennee baana. Nama boofiin ta'u nama Kiristoosiin itti dhugaa ba'uu qabdu maal jennee baana? Nama jabaa. Naa jiraadhu jennee baana. Dhugumaan isinitti hima. Biraazilsi feeleriitii baay'ee keessa jira. Nama wangeela waaqayyoo ageenisti wangeela waaqayyoo barreessuu nattanii jaallatamaa jettanii yoo baatanii isinis wangeela Kiristoosiin mormaa jirtu. Intenshinaalii lallabnee nama duratti beekamuudhaaf hojjenna yoo ta'e namni baay'een akka nu beeku inni jireesiidha akka nuun jedhamuuf gochaa irra yoo ta'e dhagna qabaa hiidotaa keessa jirtuun shakkinaa. Bargit church life nama jiru large community fi small community large community keessatti yoo beekame nama dubbii waaqayyoo amaname yookiin nama cimaadha jedhan jennee fudhannu. Dubbii waaqayyoo ammam akka miizana irra kaa'aman ilaalu. Jireenya dhuunfaa keenyaa keessatti limimidii nuyi keessa jirru dubbii waaqayyoo jalaa dhokachuudhaaf wanti nuyi tun irratti beekamu gochaa jirru hundumtuu dhagna qabaa hiidotaati. Kanaaf Phaawulos warra akkas jedhanii of waaman biratti warra dhagna hin qabatin jedhamtanii waamamaa turtan jedha. Amma rakkoon qabu Kiristoos waan hundumaayyuu tokko godheera. Garuu gaaffii nuyi lakkoofsa 11 gaafachuu qabnu maali? Ankoo warra dhagna qabaan koo maali? Inni ittiin of jajaa jiru. የኛ ነው ጥያቄ ውስጥ የሚገባው። waaqayyo kanatti nu fayyisuu barbaada. ወንጌለ ክርስቶስ beekera jecha dubbii waaqayyoof kenneera jecha በማስመሰል የምንመላለስ ከሆነ dhagna qabaa juudotaa keessa jirra. waan bakkeetti argamuun of jenne malee wangeela Kiristoos hin arganne. deebi'uun nurra jiraata. waaqayyo olaanaa akka ta'e, waaqayyo guddaa akka ta'e, waaqayyo dubbii isaati waan hundumaa gochuu akka danda'u amaanyi kaa'uun መመለስ አለብን ብራዘርስ። yoo amantoota taane deebi'uun nurra jiraata. Roomaa boqonnaa 2:29 akkas jedha. Roomaa boqonnaa 2:29 namni keessa namummaa isaatii isa bakkeetti mul'anne yuudii ta'e garuu yuudii dhugaadha. namni keessa namummaa isaatii isa bakkeetti mul'anneen yuudii ta'e garuu yuudii dhugaadha. dhagna qabaa yaada garaa namaas dhagna qabaa isa dhugaadha. kunis hojii hafuura waaqayyooti malee hojii seericha isa caafame miti. namni akkasii kun waaqayyo biratti malee namoota biratti hin jajamu. nuyi garuu eenyu biratti jajamuudhaaf dhamaana? namoota biratti. namoota biratti. lallabii keenya namoota biratti jajamuudhaaf dhamaana. tooratti baafnee laphee namaa akka narkisutti. ifin barsiisi tokko tajaajilli tokko የራሱ ዲያቶኒክ አለው። ሙዚቃ ቀባ ባይዙይ ifin dubbii namichi dubbatutu laphee keessan tuqatuun taane yeedaloon itti sagalee isaa baasuun laphee keessan tuqa. yeedaloo isaatiin mo'amtanii duddanii gaafas deebisan barsiisa sobaati. dhuguma isiniin jedhu. namni akkasii kun nuun jedha Phaawulos waaqayyo biratti malee namoota biratti maal hin ta'u? hin jajamu. hin jajamu. waaqayyo biratti malee namoota biratti hin jajamu. kanaaf iyyuu waaqayyo har'a yuudii dhugaa qaba. dhagna qabaa yaada garaa argamne irra taanaan hojii hafuura waaqayyootiin lapheen keenya dhagna qabameera taanaan yuudii dhugaa taaneerra.
Yoo kana hin taane namoota biratti jajamuudhaaf takkattaa'ii baay'ee argachuudhaaf miidiyaan hawaasaa keenya foloowersii baay'ee akka qabaatuuf waan waaqayyo nutti hin dubbanne taanaan waaqayyo daganaa dhagna nu qabu wangeelas hin barbaachisa. Wangeela nu barbaachisa. Wangeela nu barbaachisa. Kiristoosin dhugaa naa bahuu na barbaachisa. Wangeela waaqayyo na barbaachisa. Fayyina na barbaachisa. Ija jabummaadhaan waan warri saba waaqayyoon ta'in hojjechuu keessatti lapheen keenya jabaatee taanaan wangeelas hin barbaachisa. Obboleessa tokkotti dubbadheera natti fakkaata gaaf tokko namaa jirutu naasa'u kaanee waldaa banannee biizinesii cimaadha waan ta'eef waldaa banannee hojjenne koo biizinesii ajaa'ibaati naan jedhe. Naan jedha miti gara ofiima isaati tu waldaa banadhee hojjedhe biizinesii ajaa'ibaati jennaan wangeelli garuu hin barbaadu kaa waan akkasii jennaan rakkoon qabu qalbiin jijjiirradha naan jedhe. No qalbii jijjiirrata tun taane amma heelii keessa jirta gaannam keessa jirta ammumaa gaannam keessa jirta Kiristoositti aman hin jedheen. Kunis biraazers kontentii wangeela waaqayyooti kunis. Namoota isaan mallattoo fayyuu isaaniirraa hin argamini jajjabeessuu duwwaatu hin taane waan ati amma gochaa jirtu garuu fayyuu kee mul'isu. So yoo dandeesse firdii jalaati bahuudhaaf wangeela Kiristoos dhaga'i yoo jenne gaarii. So namoonni akkasii waan Kiristoos wajjin qaxaroo qabatan wayii isinitti fakkaatani? Osoo waan guyyaa dhufu itti hime wayii isinitti fakkaatani? An guyyaa akkasiin dhufa isa dursi guyyaa 10 dursi qalbii jijjiirradhu mishiggii garii waan ittiin jedhe isinitti fakkaatani namoota akkasii? Jala muraa namni akkasii kun waaqayyo biratti malee namoota biratti hin jajamuudha. Jala muraa lakkoofsa 29 irra jiru. Namni dhagna qabaa yaada garaa argate kun waaqayyo biratti malee namoota biratti hin jajamu. Kanaaf gooftaa Yihudootatti gaafa beekamu wayyoo isiniif namni hundumtuu yoo isin galateeffate. Hullum kaacabacabellaachu. Dhagna qabaa yaada garaa isa dhugaa akka arganne nutti hin dhaga'amu taanaan Yesuus Kiristoosin dhugeeffachuuf cubbuu keenyaaf qalbii jijjiiranne gara waaqayyootti deebi'uu nu barbaachisa. Warri dhagna qabaa yaada garaa isa dhugaa argattan garuu gammadaa. Isin ijoollee waaqayyooti. Phaawulos lakkoofsa 11 keessatti wanti nu barsiisuu barbaadu kanadha. Zeen lakkoofsa 12 irratti akkas nuun jedhe gara lakkoofsa 12tti ce'a. Yeroo sanatti isin Kiristoosii wajjin homaa walitti hin qabdan turtan. Waldaa ijoollee Israa'elitti orma kakuu abdii isaanii keessaa kan hin qabne ofii abdii kan hin qabne biyya lafaattis waaqayyo malee akka turtan yaadadhaa nuun jedhe. Ingidiyaa abboommis hin jalqabaa abboommii ergaa Efesoon keessa jiru keessaa inni jalqabaa isa kanarra. Yaadadhaa jechuun maal jechuudha abboommiidha miti ree? Astaawusu yaadadhaa kan jedhu abboommii yaadachuun nurra jiraata. Biyya lafaatti waaqayyo malee akka turre Kiristoosii wajjin akka homaa walitti hin qabne turre akka kakuu abdii keessaa akka yaadadhaa nuun jedha. Yaadadhaa nuun jedha. Kiristoos divaayinii ta'uu isaatiif lakkoofsi 12 kuni ragaa cimaadha. Kiristoos divaayinii ta'uu isaatiif utuu foon hin uffatin durayyuu Kiristoos divaayinii ta'uu isaatiif ragaa cimaadha. Yeroo sanatti isin Kiristoosii wajjin homaa walitti hin qabdan jedha. Kiristoosiin isaan erga dhalatee foon uffatee kan isaan ijaan argan. Garuu sabichaa wajjin Kiristoos tureera. Waan sirrii akka malee hubachuu hin qabne lakkoofsa 12 kanarratti kakuu abdii Israa'el keessaa kan hin qabne gaafa jedhu Israa'eliif namoota kakuun kennameef hunduma isaaniitu fayyee jechuu miti. Garuu akka sabaatti Israa'el as a nation kakuun isaanitti kennamuu isaati kutaan kun kan inni nutti himu. Kana duubaatu hin taane
Israa'el warra dhugaaf immoo yookiin immoo kakuu waaqayyoo fayyisuudhaaf kan kennameefiif immoo kakuun inni fayyisu yookiin immoo God's covenant peopleedhaaf akka isaan akka inni kenname immoo argan. Kanaaf lakkoofsi 12 kuni Israa'eliif kenname yeroo irra deddeebi'ee nuun jedhu tokko akka neeshaniitti yookiin immoo akka sabaatti kakuun sun Israa'elitti kennamuusa nama namanne tokkos yoo akka neeshaniitti yookiin akka sabaatti waamuu barbaadan maal ittiin jettu? Israa'el ittiin jettu. So akka sabaatti Israa'el as neeshanii fi Israa'el dhugaa yookiin immoo amma Roomaa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 isa dubbifnee Yuudii dhugaa isa jennu lamaanuu iyyuu kan ibsu ta'uu danda'a. Israa'eliif kenname kan jedhu iddoo kanarra jiru. Kanaaf iyyuu yeroo sanatti isin Oromoonni maal turtan jedhaa saba sanatti fagoo turtan. Keessaan qabdan turtan jechuun itti fagoo turtan. Akka jechuun garuu orma keessaa namumti tokko hin fayyine yeroo sana jechuu miti. Yookiin immoo namumti tokko saba waaqayyoon taane jechuu miti. Ifin Kaaleb iyyuu orma ture miti ture. Macaafa qulqulluu gaafa dubbiftan innumti dura bu'ee biyya abdii isaaniif kenname Kanaanitti gale maal ture? Orma keessaa dhufe. Dubartittii ishee ejjituun sun eenyudha maqaan ishee? Rahaab ejjituun maal keessaa dhufte? Ruuteessa keessaa dhufte. Orma keessaa dhufte. Akka jechuun saba ormaa keessaa namni tokko hin fayyine jechuutu hin taane adda durummaadhaan kakuu waaqayyoo kan itti kenname Israa'eliin akka ture nu ibsa. Sabi kan biraan karaa isaanii akka waaman kan inni nutti himu. Kanaaf iyyuu waldaa ijoollee Israa'elitti orma turtan nuun jedha. Yeroo sanatti isin Kiristoosii wajjin homaa walitti hin qabdan. Kanaaf iyyuu Israa'el dhugaa warra Kiristoosii wajjin qooda walitti qabanittiiti qooda hin qabnu turre. Fakkeenyaaf Museen isaan keessa ture. Israa'el dhugaa amma Israa'eliin iddoo lamatti qoodee isinitti himuu barbaada. Israa'el as a nation yookiin akka sabaattii fi Israa'el keessaa warra waaqayyoof waaman yookiin saba Israa'el keessaa warra waaqayyoof waaman addatti isinitti himuu barbaada. Musee yoo fudhattan fakkeenyaaf macaafa birootaa irratti maal jedha Museen? Biyya Gibxii keessa mootii Gibxii wajjin gammaduu caalaa sababii eenyuuf jedha? Sababii Kiristoosiif saba waaqayyoo wajjin maal ta'uu fo'ate jedha? Rakkina keessa jiraachuu fo'ate. Sababii Kiristoosiif. Kiristoos yeroo san inkaarneet hin taane foon hin uffanne garuu Museen Kiristoosiin beeka ture mee beeku ture? Beeka ture jechuudha. Sababii Kiristoosiif. Kiristoositti kan qooda walitti qaban saba sana keessa turan. Abrahaam fa'a. Raajii baay'een kan itti agarsiifame. Kiristoosiin fuula duratti kan argan. Fannifamuu isaa fuula duratti kan argan, du'aa ka'uu isaa fuula duratti kan argan saba sana keessa turan. Kanaaf iyyuu yeroo sanatti Kiristoosii wajjin homaa walitti hin qabdan turtan jedha. Saduraa Qorontoosiin boqonnaa 10 yoo dubbistan ifin kattichin Israa'elootaa wajjin deemaa ture yookiin immoo isaan bishaan keessaa dhugan sun Kiristoos ture jedha. Kiristoos ture jechuun gaa riilii kattichumas keenya kun Kiristoos jechuutu hin taane taayippii isaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan kana keessatti qabee kun Kiristoos yoon jedhee kun Kiristoos ta'uu hin danda'u miti yaa garuu bishaan jireenyaati taayippii isaati yookiin immoo karaa ittiin Kiristoos ibsameera jechuu kooti. Taayippii ittiin Kiristoos ibsameera jechuu kooti. Kanaaf iyyuu kattichin isaanii wajjin deemaa ture inni isaan lafa onaa keessatti bishaan keessaa dhugan sun iyyuu Kiristoos ture jedha. Kiristoos ture jedha. Kanaaf yeroo dubbatu saduraa Qorontoos keessatti kattaa hafuuraa nyaata hafuuraa jedhee dubbata. Hafuura spiritual food and spiritual rock jedhee dubbata. Kattaa hafuuraaf nyaata hafuuraa. Maaliif hafuura jedhetti dabaluun barbaachise jennaan taayippii Kiristoos yookiin immoo Kiristoosiin kan ibsu waan ta'eef. Kanaaf iyyuu yeroo sanatti isin Kiristoosii wajjin homaa walitti hin qabdan turtan jedha. Amma gaa kutaan kun kan lakkoofsi kun kan inni itti dubbachuu barbaadu hammam akka nuyi fagoo turre itti dubbachuu barbaada. Lakkoofsa 12 gaafa dubbistan waan isin yaaduu qabdan yookiin immoo irraa bartan keessaa ni jalqabaa ofii keessanii hammam akka fagoo turtanii fi saba kakuu waaqayyoo ta'uun immoo hammam ayyaana waaqayyoo argachuu akka ta'e argattu. Ormoonni cubbamoonni warri saba kakuu waaqayyoo keessaa hin qabne hammam fagoo akka jiraniif waaqayyoon wajjin kakuusaa dhaabbachuun immoo hammam bal'aa akka ta'e argattu. Kiristoosii wajjin homaa walitti hin qabdan turtan jedha. Sababiin isaa ormoonni hundumtuu waaqayyoon tolfamuuf waan hojjetaniif waaqayyoo isa dhugaa waan hin beekneef
Israa'el wajjin Kiristoos fakkeenya hoolaa Faasikaatiin isaanii wajjin mul'ateera. Isaanii wajjin ture. Tiyoofaanii yookiin immoo Waaqayyo bifa namaaf galuu danda'uun akka namatti mul'atu. Yeroo ta'utti Waaqayyo isaanii wajjin tureera. Itti mul'ateera Kiristoos karaa sana itti mul'ateera. Hoolaa Faasikaa ta'uudhaan isaanitti mul'ateera. Maannaa ta'uudhaan isaanitti mul'ateera. Bishaan kattaa keessaa yaa'u ta'uudhaan isaanitti mul'ateera. Guca samii irraa dukkana isaanii ibsu ta'uudhaan isaanitti mul'ateera. Gaaddisa saafaa isaanitti boba'e isaan irraa qabbaneessu ta'uudhaan isaanitti mul'ateera. Isin garuu kana hundumaa keessaa maal hin gootan turtan? Hin qabdan turtan nuun jedha. Homaa walitti hin qabdan turtan, fagoo turtan nuun jedha. Itti fufee kan nuti immoo waldaa ijoollee Israa'elitti orma turtan nuun jedha. Waldaa ijoollee Israa'elitti orma turtan yookiin immoo alleensi turtan, orma turtan. Waldaa ijoollee Israa'elitti orma ta'uu keenyaa fi seera kakuu isaaniif kenname fiixaan baasuu hin dandeenyu turre. Dhagna qabachuu hin dandeenyu turre. Aarsaa dhiyeessuu hin dandeenyu turre. Mana qulqullummaatti ol galuu hin dandeenyu turre. Orma turtan jedha. Ifin ormi tokko mana qulqullummaatti ol galuudhaaf seera mataa isaatii kophaatti qaba. Ormi tokko Israa'el wajjin firoomuudhaaf seera mataa isaatii kophaatti qaba. Ayyaana isaanii ayyaaneffachuudhaaf Waaqayyo seera mataa isaatii kophaatti kennaaf. Kanaaf iyyuu waldaa ijoollee Israa'elitti orma akka nuyi turre nutti hima. Kanaaf hojii ergamootaa gaafa dubbistan Phexros ergamaa ta'etu jiru, amma kana ergamaa guddaatu ta'ee jiru, gaafa Waaqayyo ormootaaf hafuura qulqulluu kennu amanuu dadhabe. Amanuu dadhabe. Ormoonni warri Phexros bira turanis itti guunguman. Kanaaf Phexros lallabasaa keessatti maal jedhe? Egaa maal jechuu dandeenya ree? Waaqayyo akkuma nuun simate isaaniif isa hafuura qulqulluu kennuudhaan isaan simachuu isaanii mul'iseera. Macaafa Seera Lewwotaa keessatti gaafa dubbistanii Phexrosiif wanti gadi bubbu'aa ture bineensi miillaa afur qabu waan akka boffee bifa waaqaatti hidhamee gadi bubbu'aa ture Phexros irra deddeebi'ee didaa kan inni ture nyaachuu kan inni didaa ture fakkeenya ormootaati. Nyaachuu jechuun walitti dabalamuudha. Yuuniyeenii uumuudha. Kanaaf iyyuu Phexros kan inni falmachaa jiru no. Nuyi ormoota wajjin yuuniyeenii uumuu hin dandeenyu. Yuuniyeenii uumuu hin dandeenyu. Waaqayyo mul'ata keessa si'a meeqa gadi isatti deebisee gaafa inni isatti himu dide Phexros. Kanaaf Waaqayyo dhumarratti maal jedhe? Waan Waaqayyo qullaatti lakkaa'e ati akka xuraatti hin lakkaa'in. Ifin hojii ergamootaa duwwaa irratti miti. Phexros waa'ee Yihudummaatiin laphee isaanii rama ture. Galaatiyaa boqonnaa lama yoo dubbiftan Phaawulos ifatti Phexrosiin kan inni beekamu Yihudoota tokko argatee isaanii wajjin nyaachuu jalqabee jira. Ormoota argatee isaanii wajjin nyaachaatu inni jiru Yihudoonni tokko sarara ba'an jira. Isa booddee ormoota sana achitti dhiisee hin baqate. Phaawulos immoo waan Waaqayyo walitti araarse keenyan Kiristoos diigee ijaaraa jirta. Hojiin kee ifatti kan sitti farachiisudha. Kan sitti farachiisudha. Saba Waaqayyo dhiiga isaatiin tokko godhe gargar diigaa jirta. Hojiin kee ifatti kan sitti farachiisudha jedhee dheekkama. Macaafa mul'ataa gaafa dubbifattan saba hundumaa keessaa, nama hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa dhiiga keetiin namoota maal goote? Waaqayyoof bitte nuun jedha. Waaqayyoof bitte nuun jedha. Kanaaf iyyuu waldaa ijoollee Israa'elitti orma akka isaan turan nutti dubbata. Waaqayyo kakuusaa guutummaatti warra fayyaniif gaafa mul'isu garaagarummaa tokko iyyuu tun agarsiisin saba hundumaatiif akka inni mul'ise jiru sagalee Waaqayyo nutti hima. Inni kan biraa immoo kakuu abdii isaanii keessaa kan hin qabne turtan nuun jedha. Kakuu abdii isaanii keessaa kan hin qabne turtan jedha.
kakuu abdii isaanii keessaa kan hin qabne turtan jechuun yeroo sana isiniif hin kennamne kan jiru infaasaayis kan godhuudha malee har'aa kakuun abdii Abrahaamiif kakatame kan keenya miti jechuu miti. Kakuun abdii Abrahaamiif kakatame Nohiif kakatame hundi isaa kan eenyuuti? Kan keenya. Waan Waaqayyo Abrahaamii hojiirra deddeebi'ee dubbachaa ture hundumtuu kan eenyuuti? Kan keenya. Waaqayyo Abrahaamiin maal jedhe? Kanaanitti si galchaa jedhe. Abrahaam Kanaanitti galeera? Hin galle. Abrahaam Kanaanitti galuu isaatiif sassateera yookiin immoo Waaqayyo irratti komii kaaseera jennaan silumayyuu innoo biyya lafaarraa godoo eeggachaa turreedha biroota irratti. Mana bara baraan bantii Waaqaa keessa jiraatu isa Waaqayyo harka isaatiin ijaaree eeggata ture. Gaafa Waaqayyo Abrahaamiin Kanaan jedhu Abrahaam immoo maal arga ture? Mana bara baraan bantii Waaqaa keessa jiraatu arga malee biyya lafaa keessaatii lafa dammii fi dhadhaa yaa'u hin argu. Nama kakuu Waaqayyootiin fayyee waan ta'eef. Yerootti Abrahaamii hamma kana kakuu Waaqayyo hubatee fageessee Yerusaalemiin arguu danda'e keessaa har'a nuufi namumti ta'e yoo nutti hime iddoo akkas akkasiitti si galcha Waaqayyo jedhame iddoo kakuu keenyaa nuu ta'a miti ree? Yaa waa waaqarraa nu irraanfachiisa miti ijuma keenyatti marama dhufe. Ija keenyatti marama. Abrahaam garuu yeroo sana iyyuu taa'ee maal argaa ture? Mandara dhaabbataa isa Waaqayyo ofii isaatii ijaaree eeggata ture. Malee Kanaaniin eeggachaan ture silayyuu. Yeroo baay'ee kakuun Abrahaamiif kakatame ganaa raawwatama ganaa Kanaanitti gala jenna. Garuu Waaqayyo kakuu isaa Yerusaalemitti akka raawwateef nutti. Galanni isaaf haa ta'u. Yaa. Kakuu abdii isaanii keessaa kan hin qabne nuun jedha. Waa'ee kakuu abdii isaanii kana gaafa dubbatu Roomaa boqonnaa 9 irratti Phaawulosi isaan saba abdiin kennameefidha jedha. Isaanii saba abdiin kennameefidha jedha. Roomaa boqonnaa 9 isin geesse lakkoofsa 4:5. Inna hundumti isaanii akka fayyaniif iyyee kadhata Phaawulos. Waa'ee isaaniitiif utuun Kiristoositti gargar kukkutamee abaarame iyyuu nan jaalladha. Medubbi Phaawulos al tokko deebi'ee yaada. Waa'ee Israa'elootaaf utuun warra foon koo dhiiga koo ta'aniif utuun Kiristoositti kutamee abaarame iyyuu nan jaalladha. Isaaniif kakuun kennameera, abdiin kennameera jedha. Haa ta'u iyyuu malee lakkoofsa 4:5 irratti akkeedha. Isaan saba Israa'el ilmummaan ulfinni isaa kakaa yeroo yerootti kakatame seerri waaqessuun abdiin garaagaraa isaaniif kennaman jedha. Abboonni qomoo kan isaaniiti jedha. Akka firooma foonittis Kiristoos qomoo isaanii keessaa dhalate jedha. Waaqayyoon hundumaa gararraa jiru bara baraan haa galateeffamu. Akkas jedheetu waa'ee Israa'eloota keessaa warra foomanii immoo akkas jedha. Kun garuu dubbiin Waaqayyoo fiixaan bahuu dadhabe jechuu miti jedha. Sanyii Israa'el kan ta'e hundinuu Israa'el dhugaa miti. Kanaaf iyyuu sanyii Israa'el wayii ta'utu neeshaniidhaan Israa'el ta'uu wayii nama fayyisatu hin taane Israa'el dhugaa ta'u nama fayyisa. Har'a nu Israa'el dhugaadha jechuudha. Ni Israa'el dhugaa. Oromoon warri fagoo turre har'a Israa'el dhugaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu Waaqayyo iyya Phaawulos gaaffii Phaawulos kana maaliin deebiseef innaan? No. Israa'el jedhamaa hunduma isaaniif fayya jechuu koo miti jedhe Waaqayyo. Warra kamtu fayyadee jennaan? Sanyii Israa'el kan ta'e hundinuu Israa'el dhugaa miti jedheetu sanyii Abrahaam kan ta'e hundinuus ijoollee Abrahaam miti jedhee garuu Yisihaaqii sanyii isiif hin kakatama jedhameera. Kunis firooma foonii isa ittiin dhalataniin ijoollee Waaqayyoo ta'u miti. Warra abdii Waaqayyootiin dhalatetu sanyii dhugaatti lakkaa'ama malee jedha. Kanaaf iyyuu waa'ee Israa'elootaa neeshanii isaaniif hin boo'in. Israa'eloota keessaas warra abdiidhaan dhalatan warra sanyii dhugaatti lakkaa'aman qaba jedhee Waaqayyo deebisaaf. Namoonni waa'ee filatee fayyisuu Waaqayyo namanne yeroo tokko tokko kun Waaqayyo akka sabaatti Israa'eliin filachuu isaati jedhanii yeroo kaasan kutaa kana irra nu taaluu isaan beeku. Lakkoofsa 8 irra nu taaluu isaan beeku. Firooma foonii isa ittiin dhalatanii ijoollee Waaqayyoo ta'u miti warra abdii Waaqayyootiin dhalate jechuun warra lammaffaa dhalatetu jechuudha. Kanaaf iyyuu
Abdii Israa'el keessaa dhabuu isaanii duwwaatu hin taane immoo waan hundi isin dhibuu kutaa kun maal jedha? Ofii isaaniitis namoota abdii hin qabneera jedha. Ofii isaanii keessaa namoota abdii hin qabneera. Ofii isaanii keessaa waan itti hirkatan namoota hin qabneera. Abdii fayyinaa ofii isaanii keessaa waan hin qabneera. Namoota hin qabneera. Israa'el keessaa dhabuu isaanii duwwaatu hin taane ofii isaaniitis abdii fayyinaa namoota hin qabneera. Namoota akkasii turtan jedha. Kakuu abdii isaanii keessaa kan hin qabne turtan jedha. Itti fufee maal nuun jedha? Biyya lafaattis maal turtan? Ungodly turtan. You were without God in the world. Biyya lafaatti Waaqayyo malee turtan. ያለ እግዚአብሔር ነበራችሁ። Waaqayyo malee turtan inni jedhu kun eessa nu yaadachiisa? Eessa nu yaadachiisa? Addaamiin nu yaadachiisu duubatti deebise. Addaam yeroo inni adeem keessaatii Waaqayyo malee jiraachuudhaaf jalqabe nu yaadachiisu. Waaqayyo malee turtan jechuun depraved jireenya keessaa baataniitu abdiin qabdan du'oota turtan jechuudha. Waaqayyo malee turtan. Phexros waa'ee warra Waaqayyo malee jiraataniitiif gaafa dubbatu guyyaa Yesuus Kiristoos ulfina isaatiin mul'atutti warra Waaqayyo malee jiraatan ibidda dheekkamsa isaa boba'aadhaan adabuudhaaf akka inni mul'atu nutti hima. Namoonni Waaqayyo malee jiraatan namoota dheekkamsa Waaqayyoo isa boba'aa keessa jiraatanidha. Namoota dheekkamsa Waaqayyoo isa boba'aa keessa jiraatanidha. Waaqayyo malee jiraachuu jechuun Waaqayyoon utuu hin beekin jiraachuu jechuudha. Waaqayyoon utuu hin beekin jiraachuu jechuudha. Abbaa isa ta'e, abbaa firdii qajeelaa isa ta'e, qajeelaa isa ta'e, qulqulluu isa ta'e, jireenya isa kenne Waaqayyoon utuu hin beekin jiraachuu jechuudha. Roomaa keessatti Phaawulos namoota Waaqayyoon hin beekne kun warra yaada garaa isaaniitti dabarfamanii kennaman akka isaan ta'an nutti hima. Namoonni Waaqayyoon hin beekne akkamitti jiraatu? Garbummaa yaada garaa isaaniitti namoota dabarfamanii kennamanidha. Garbummaa yaada garaa isaaniitti. Halalummaaf xuraa'ummaa biyya lafaatti Waaqayyoon warra hin barbaanne yaala እግዚአብሔር የሆኑ ናቸው። ofii isaanii keessaa namoota abdii hin qabnedha. Kanaaf iyyuu namoota akkasii turtan jedheetu kutaa koo irraa kanan ittiin dhaabu amma garuu nuun jedha. Amma garuu nufnaan garuu shiiftii dhamtire waan jijjiirame tokko jira. Amma garuu isin warri yeroo tokko fagoo turtan Kiristoos Yesuusiin dhiiga isaatiinis dhiyeeffamtaniitu jedha. Amma waa'ee Kiristoostu dubbatamuu jalqaba. Kutaa kana keessatti torbeetti deebina garuu waan isin jalqaba irratti qabachuu qabdanii lakkoofsa 13 irratti dhiiga Kiristoosiin akka nuyi dhiyaanne nutti hima. Dhiigi Kiristoos aktiivili harkisee gara Waaqayyootti akka nu fide nutti hima. Effektiivili gara Kiristoositti akka nu fide nutti hima. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo isa dhageenye nuuf haa eebbisu.